بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبلينك يا جرتو بقى جراتا أنا ما في سنس بقى ولمانو نجراجسي الحمد لله أسين نوافه galanni khasaati alhamdulillah bagaa halkan edaana gee nu bulfateen isiniin jaa kanaaf gaa hundummaan keessanuu kan duyda dachii irratti argamtan kan dhiiraatis kan dhalaatis kan magaalaatis kan baadiyyaatis kan baddaatis kan gammoojjiitis hundummaan keessanuu kan biyya keessaatii fi kan biyya alaatis bakka jirtanitti salaamtaan tiyya mukkeenii fi gaarreen insha Allahu ta'ala qaxxaamurtee addaamurtee jechuudha isin biraan afaageysu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu obboleeyyan kiyya kabajamoo fi jaallatamoo daawwattoota viidiyoo tanaa baga jiraattan alhamdulillahi rabbil aalamiin guyyaan har'aan tanaa kun guyyaa ajaa'ibaati guyyaan kaleelleen akkasuma ajaa'ibaati guyyaan har'aa kun guyyaan kalee waa meeqaan kute waa hedduun kute واحد كنت جويان الران تناقوني سكسمة واحد دوران دبروف جرا جويا خنا خيست تجرتي ورا خيري جدو فيدا مربنا هاتاسسو إسنين جتشا إن شاء الله تعالى جويان الران تناقون أكن بوليان كي يا جويان الران تناقون وامك عن دبرا جرا جويا الران تناقنا خيستي نمر وكوساتو جرا نما جرتي دكتوروني دوا ساني دبي يالني دبني جتشورا riivarii barreessaniif hedduutiitu jira namni gaa dhibdee qaama keessaa qabu rabbi isinaa fayyisu fayyisaan allaha mee fakkeenyaaf obboleeyyan kiyyaa kabajamoo fi jaallatamoo daktoorri nama yaalu sunuu yookaan qabamu taate een isa yaala ifiif yaala miti daktoorri nama yaalu ka opereeshina nama godhu ka gartee kiniin nama godhu ka lilmeen nama diru ka dawaa ni beeytanga kuni yoonii fi qabame barni qabama inni niisi ni du'aasi namni isa yaalu eenyu haa ta'u Allah khaliqa qofa duuba kanaaf inni nu hospitaala khaliqaatti yaalama anaa fi isinis inshallah dhibdee qaama keessaa qulusis rabbi nu haa fayyisu isiniin jecha obboleessa kiyya obboleettii tiyya tarii ati nama gartee amma haajaan itti ejjitu nama rabbiin hatattamaan dafee furuu barbaadu ta'uu mala nama riskii barbaadu ta'uu keetiin mala nama gartee barnootaan nama cimaa ta'e sadarkaa guddinarra mul'achuu ta'uu keetiin mala namu yaada ka namu yaada adda addaati gartee yaada namuun yaada adda qaba karoori nama adda adda akkasuma insha Allahu ta'ala niyyaa teessa rabbi isin yaaguutu kaayyoo karoora keessa rabbi galmaan isin yaagahu namu gaa insha Allah niyyaa teessanitti geessanii isiniin jecha gorsi keenya kaarraan tanaa kun wanni inni irra naannahu obboleeyyan kiyya guyyaan dhufee dabru kun khayriin nurraa dabru jira moo hamtuun dabru jira خنا لالون برباچسا دغا غويان دوفه دبرخم مالين دبرو جرا غويان كلي مالين دبر خاران تنا مالين دبرو ديم ميلالي بريس خيو بليتي هنگم تکوان خيري عادت جرت هنگم تکوان الدنيا ما مثال في الدنيا دا في اخران ولي فلا هنگم تک اخرات نه يادچا تورتي هنگم تک اخرا يادچا تورتي الدنيا هنگم تک الدنيا سياچفتي هنگم تک اخران سياچفتي برغا في جايباتي يرغا ربي تاتي فتنان برنوتاتو فتنان الدنيا تنرتي علمنا ما نما فتنوه كيتايسين نما ياچفتو بيتني نامني توكو انترانسي فتنا هدو يادوا سيوسي فتنا موف سيوفت دبرتي دو انت سيچنكته والله غاسيوسين خالقات اسديمتو والله وان غرتي خرجنيتس دبرني متي وان غرتي غومبودان نمني نما دبرسوسي متي أود بي أجايباتي والله قياسا قال منما ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يا ليتني ولو كنت ترابا قياسا تؤسدي ما لهذا الكتاب ما لما ختامني كناخن خوان دريس ومتك في قدو دبنهن تكلي إسيتو أداننا بفني مالي جيتي المنا ما خن ياد برا خيس سيني يقاسنف ما لهذا الكتاب جي غافي غافت ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أبو مالي ختامني كنا مالي خوان تكو سنديف خوان قدو سنديف غيان سنتو أدي مبليان كي يغي سلاما مي غيان كلي مالي سرادة بربوليتي دي مالي سرادة بربولي سخية مالي دبر غيان كلي وسو خيري يادو تيمو
osoo khayrii olii gad deemtuuti immoo maaliin dabre irra hedduun namaa yeroo ammaan tanaa keessatti addunyaatu isa shaakalee jira jiruu addunyaa shaakalee jira jiruu aakhiraatiif inshaAllah addunyaan nu shaakaluu irraa jiruu aakhiraatiif daqiiqaa muraasa qofa rabbiin naa qoodaa jee inshaAllah ta'ala abboleeyyan kanaaf nama if qabu rabbi nu haa taa'isu nama akkasii rabbi nu haa taa'isu isiniin jaa jabaadhaa ibaada jabaadhaa haajaa teessan rabbi isin haa baasu ka dhukkubsatu rabbi haa fayyisu ka riskii barbaadu bashak takaabaa fi kibbaa walif fidee bahaa fi dhiyaa fidee dachii samii walif baasee inshaAllah isin bira walitti haa qabu yaa lammiitiyyaa inshaAllah kan biyyaalaa jirtanis abshiruu ni jijjiiramte katti naftu sarraatenyaa arabaa tahurraa rabbi isin haa baasu ijoollee teenya wallaahi du'aa isiniif godhu jirra aamiinuma ja'a kan aamiin hin jenne gaamuddiin hin kutina aamiinuma ja'a inshaAllah du'aa akka ajaa'ibaatti isinii godhu jirra ulamaa'onni keenyas akka ajaa'ibaa isinii godhu jiranii isinaa nassaru rabbiin rahmata isaatiin dirmatee isin haa furu isin furamuun nuti furamuudha rakkoon teessan rakkoo teenyaa jechuu lammiitiyya kanaaf inshaAllah rabbi isin haa furu ammoo warreen biyya keessa jirtan ni yaana jettanii karaa biyya arabaachi yaa'uu dhiisaa obboleeyyan maal godhuu dargaggeessa arabaarraa miila dhiina maal godhuu dargaggeessa arabaa jala maaliif if tuffachiifna obboleeyyan taa'uusaa inshaAllah ni jijjiiramti akkatti naftu inshaAllah ta'ala haasida istiin yaadu hunda rabbi nurraa haa qabu gamuma isaati rabbi furmaata nu haa godhu namoonni tokko gaafadiin keenya kana quba laatus jiran dhabamu sanis naamusa godhadhuu jennaan akeekachiisa agarsiisaatuma yaana abbummaan fedheewu diinitti yeroo ammaa tana keessatti waan fidu yoo diinitti waa fide jee ni fannifama duuba ni fannifama diin abbaan diin rabbi duuba والله متم نوره ولو كره الكافرون ربين كن سبحانه وتعالى دينك يا أبدا قلمانجا يقفا جابر ولو كره الكافرون أسو أمني كافرا هنقفل جباولي أسو كفل تعاباولي دينك يا قلمانجا يقفا جا خناف إن شاء الله تعالى ركبستا سيها فيسو هاجما هاجا سيها باسو ركتا ركو سيها باسو أبليتي دي يتن من نتركتي أبليسي يقام من نتركتي سيها بلسو قان المان تجلة سيها كچلچو nama gartee dhibdeen qaama keessa jirtu si haa fayyisu nama gartee nama jaalatu tokko firasa haadha ta'u abbaa haa ta'u namni egaa ni jira gaa kan akka ajaa'ibaatti onnee tiruu jettuun tokko gartee yaa midhaan onnee kan jaaniin kaa akkasii ni jira inshaallahu ta'ala waliin isin haa barbaaduun isiniin jaa inshaallah akkasuma dargaggeessa keenyaas hiree rabbii haa tolchu shamara keenyaas hiree rabbii haa tolchu abbaa manaa gaarii rabbii isin haa kennu dargaggeessaaf haadha manaa gaarii raaziyaa sangartee rizqii barakaatii wajjin rabbi si haa kennu siin jenna obboleessa yoggaaniif isii kan ilmaan illee ilmaan gaggaarii ilmaan qaqqaceeloo fadhiidoo mataa baxxeetii miti obboleessa waan itti himantiin galuuf akkasitti inshaallah takkasii rabbi isin haa kennu takka sheekh Adam Tuulaatii oliiqa guyyaa du'a sheekh Adam Tuulaa namni janaazaan arkin maal waa'ee mayaa obboleessa namni guyyaa san janaazaa arke wallaahi dhugaa rabbi yoo taate janaazaan sheekha keenya irratti salaatte hizaaba isaanii yoggaanii fi hayyoota gartee tilmaamirraa gaafannu nama miliyoona 6 jaan maashaallah nama miliyoona 6 jaan dubbii ajaa'ibaati kanaaf inshaallah khaatimaa teenyallee nu tolchee janaazaa akkas caalaa rabbi nu haa harkachiisuun isiniin jaa obboleeyyan kiyya gaa gorsi kiyya qaarraan tanaa asumarra gabaabbata chaanaalli kun chaanaala keeysanii Abdurrahmaan Mojojaa sabiskiraayib laayik sheer godhuun tiyyaa miiteeysanii namoonni chaanaala kanaaf haaree taatan sabiskiraayib godhaa akka gartee inshaallahu ta'ala viidiyoon tun nama hunda bira geessu sheer godhaa maamiloota keessan hundaan gaha laayik irra roobsaa yaada qabdan koomentii jala nuu barreessaa isiniin jaagaa inshaallahu ta'ala gorsa babbareedaa kanarra fooyyawaa taheen akkasuma diraamaadhaa fi nashiidaa walaloodhaa fi gartee inshaallah kana hundaan isiniif dhiyaanna akkuma chaanaala kana jalatti arkaa jirtan waan adda addaatiin isinii dhiyaachuu teenya bakka silaa sirreessuun barbaachiftu koomentii nuu barreessaa obboleeyyan kiyyaa akkanaan isiniin jaa inshaallahu ta'ala chaanaalli kun guddachaa jira saffisaan guddachaa jira akka inni ammallee saffisaan guddatee sabiskiraayibiin isaatii fi kun waliin 100tti hisaabamtu sabiskiraayib laayik sheer godhaa wannitu waan khayriiti boleessoo tiktook irratti dhalaa qullaa daansii taphattu tokkaa'uu sabiskiraayibii fi laayikii fi sheerii fi kana jala guuttanii gaa'oo kottaa waan khayrii tan akkasitti inshaallahu ta'ala nu utuba inshaallah ta'ala waan khayri tana khota itti hirmaadha nabiin keenya salawatullahi wasalaamu alayhi isin dheereyse gaammat umruuf hin deema jannata wanni jaamtu dallaya lubbuun namaa hin feene marfamtee jaan jannanni
dallee lubbuun namaa ittiin gammanne dallee lubbuun namaan feenee marfamtee jaan ibiddihoo dallee gartee lubbuun namaa dasitti jettu saniin marfame garuu keeysisaa ibidda dallayni kun faaya si fakkaata ni bareeda dallee kanaa fiigaa dhayxeeti yoggaanii fi gubbaan utaaltee waa'uu seentee yaa leeytanii waloo kuntu turaabaa yaa sheenaatiyya isaayin akka malee ta'een yoggissi mudatti duuba kanaaf kaartoona laalanii waa madaaluun sirrii miti kaartoona laalanii meediin chaayinaa seerkaa jechuufaan malaa akka nagaa obboleeyyan kiyya inshaallahu ta'ala khoottaa inshaallah chaanaala kana ol guddisaa ماملا عبد الرحمن موجوتها هاي سنين جنة وبالله التوفيق نترككم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خنفج آفنها مرقو الجنقا والنها أرقو